Maashaallah tabaarakallaa egaa yeroo ammaa kana waan tokko tokko waan nyaatamu alaa bitanii fayyadamu hedduutu akka rakkisaadha. Akkuma argaa jirtan kana garagalchaa baay'ee takka mi'aawuu fi hedduutu akka namatti tolu. Akkasumallee immoo biddeena wajjin kan diriirsinu ta'a yookaan wajjin kan tolchinu ta'a. Isin egaa hanga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turuun viidiyoo fi ammoo laayikii gochuun sheer gochuun akkasumas warri subscribe osoo hin godhin ilaaltan subscribe gochuudhaan na wajjin turaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa kallattii maan gara viidiyootti deemna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii obboleeyyan kiyya hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jecha. Egaa har'aan tana dhufeetiin jira maashaallah tabaarakallaa biddeenni hedduutu akka bareeda. Egaa biddeenni kun biddeena xaafii diimaatii muka adiiti jechuun keessa waan hin oolleedha. Egaa kuni wal keessa jechuun danda'a. Maaliif isin jedha sarganyaa yookaan immootu jiddu galeessa jechuudha. Sarganyaa jechuun maal akka ta'e hin beektanii. Egaa bukoon kun kan guyyaa tokkichaati. Gizee akkana bukeessitanii namoonni jalqaba irraa nutti agarsiisa jettan jechuudha. Waan goone raacitii marratti lixii bukeessa jechuudha. Saniif asirraa isin eegalee guyyaa lama yoo keessa oolchitan osoo warqee ittiin darbiin dura lixii san irraa dhiquu qabdan jechuudha. Kun bukoo guyyaa takkitti waan ta'eef adaamaa waan oo'uuf ani yoo sagantaan jiraate malee yookaan haadha bukeessee boru tolcha jechuudha. Ni ho'a. Egaa akkanatti bukoo guyyaa tokko kan ta'een harcee xiqqoo isii irra buusee yoo qal'isuu hedduusan sirriitti sukkuuma jechuudha. Hubadha bukoo guyyaa tokkichaati haadha fakkeenya isin jedhu amma sa'aatii kanatti gubbuu keessa boruutti halkan guyyaa ganama fakkeenyaaf hadha ganama bukeesse ganama kana keessa oolee halkan keessa bulee gaafa lammataa san tolcha jechuudha. Kanaafuu irraa hin dhedhee akka inni sirrii hin bareeda jechuudha. Dhiqqoo isii harceetti darbitan keessattuu bukoo guyyaa lama sadii yoo ta'e harceetti darbitan malee hin godhina. Sani booda akkana sirriitti dhayaa bishaan suuta irra buufadhaa jechuudha. Yoo san hedduu bareeda. Maaliif sirriitti ulfaachuu qaba akkasumas akka gaagollee suuta bishaan irra buusaa akkanatti dhoofna. Asin immoo absiitii boqqoolloo buusee jira. Absiitii kanallee akkaataa itti buusu viidiyoon baay'ee dheerata waan ta'eef homaa wanti godhan hin jiru. Harcee boqqoolloo bishaan disitti irra keettanii harcee boqqoolloo addatti baxabbaxanii bishaan danfatti gadi naxxansanii booda inni akka muuqitti fayyabbatu eegale irraa buustanii jechuudha absiitiin. Saniin booda lixii keenya waannaan akkanatti dhaatuu qabna sirriitti dha'uu qabna akka biddeenni keenya nu bareedu haaluma kanaan bishaan irra buusaa dhoofnee saniin booda yabbutti qal'isnee san booda absiitii keenya itti naqanna jechuudha obboleeyyan kiyyaa. Egaa warroonni biyya namaa jirtan dhugaa dubbachuuf gizee baay'ee wantoota akkanaa kana jechuudha hojjedhee fi gadhiisuun barbaada hojii mana keessattuu jechuudha. Maaliif jechuun an fakkeenyaaf biddeena kana gizee tolchu namni baay'een sila biddeena tolchuu hin beeknu moo akkam jechuudha jedhee yaaduu ni danda'a. Akkasumas namni biyya namaa deemee waggaa baay'ee turee jedhee akkaataa itti godhan dagatee gaafa galu namni itti kolfuu hin qabu jechuudha shamarree takka. Kanarraa kan ka'e isinii qooda jechuudha. Tariitti namni beektan hayyee ni beektanii akkasumatti bira darbaa namoonni isinitti hin tolle kana nuu hin beekne warri jettan ni beektanii warra hin beekneefillee osoo jechuu osoo hin taane nama dagateefis ni ta'a. Akkasumallee jechuudha yoo isin fayyade yookaan na fayyada an akkanatti ni godha jettanii yaaluu dandeettanii yookaan ittiin bohaartaniitu bira darbuu dandeettanii garuu wanni guddaan isin beekuu qabdan waan asirratti argitan kanarraa kan muuxannoo fudhachuu qabdan muuxannoo irraa fudhatanii viidiyoo nama kamiitu jechuudha gizee daawwata YouTube irratti ka dhugaas ka sobaas jira ka faayidaa qabus ka faayidaa hin qabnes jira jechuudha. Kanaaf wanta beektan yoo ta'e noormaalii nama hojjetu sanii faamilee ta'a laayikii godha malee onni hin tuqinaa. Yaada abbicha sanii jechuun hamilee nama tokkoon tuqe namni tokko waan tokko hojjetee gadhiise isin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf lixii kiyya eega qallifadheen booda egaa ammaan tana garagalchallee godha eelee isuun kiyya eegan oollee anis sagantaadhaani kan inni waa dalagu fakkeenyaaf hamma biddeena boru tolchuu sagantaa yoo qabaadhe garagalchaa kiyyallee ganama bukeessa jechuudha. Maaliif eelee ni lakkaayaa ifaan gizee lama lakkoofamurra eelee matakka fultakkee itisan eega biddeena tolcheen geesse garagalchaa kiyya itti godhadha jechuudha. Yoo eelee daabboota irratti godhuuf daabboo difoo godhuuf yoo yaadan qabaatiin akkan isin shaarrofsiti kiyyaa bishaan itti naqee san booda irshoo fal'aana sukkaara lama itti naqee jira. Hubadhaa biddeenaaf lixii qal'isee haga lixiin garagalu asiin daabboo kanallee bukeessa haga lixiin garagalu fillee akkasumas haga biddeena tolchee geessuun naa bukaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf harki kee baay'ee dafee bukeessa hedduu jechuudha. Sa'a takka haga lamaa keessatti bukaa waan kamuu bukeessee sa'a tokkotti bukaa jechuudha. Eegas booda kun absuuda gurraachaaf soogidda yoo barbaadan harcitti naqxanii harcee wajjoliin goon dandeettan garuu gizee kamuu akkanatti bukeeffadha. Itti aansee mootu qimamii daabboo kana itti godha. Qimamii daabboo kana keessa waa hedduutu jira. Abishiin jira, dimbilaalli jira, naccazmuunii yookaan absuudni adiin jira. Waa baay'eedha. Viidiyoo keessa seentanii ilaaluu dandeettan akkaataa
qimamiin daabboo itti qophaayu fooliin isaa hedduu takka namatti tola garagalchaa ta'ee difoo daabboo ta'ee jechuudha. Obboleeyyan kiyya kanaafuu keesseen laala akkaataa qimamiin daabboo itti godhamu itti qophaa'u. Eega san akkasitti waliin kureen booda harcee kiyyatti naqadhe dirri isaa gadi laafisee bukeesse jechuudha. Maaliif garagalchaa laafaa isaa ta'a yoo dirri gadi laafee bukaa'e yookaan yoo jabaate immoo intolo agasmara akka daabbootitti kan miti ka bukeessu irraa dirra gadi laafisee garagalcha afurii sadii takka kataatu ni bukeessa. San booda eega biddeena kee tolchee geesseen booda garagalchaa duubaan itti godha dhugaa dubbachuuf baratanii jiranii manatti jechuudha. Biddeeni gaafa tolfamu garagalchaan dirqama jechuudha. Maaliif yeroo amma daabboo alaa bituun rakkisaadha. Biddeena keessattuu wallaahi warri biddeena alaa bittan harkumaan dhibee garagaraa ofitti bitataa jirtan jechuudha. Tariitii namni alumaa jalqabarraa nyaatumaa ittiin fakkaatu garuu namni manatti harka ofiitiin dalagee ittiin fayyadamu tokko biddeena alaa bitee nyaatu jechuun uuzubila baay'ee takka ulfaataadha. Midhaaniif hin jenneeni midhaaniif hin to'ibanne nama midhaan san dalagutu waan hin taane dalaga yeroo ammaa waan garagaraa itti makanii. Rabbi keeraa godhu eegaa ka hordoftoota keega san bukeessadheen booda eelee tiyya lokkuseen ture eeleen ho'itee jirti saniin booda biddeena keenya tolchina jalqabarra. Egaa biddeena tolchinee raawwanneen booda garagalchaa keenya tolchina jechuudha. Eeleen baay'ee takka itee eeleen elektiriikaa tuni warri eelee elektiriikaan jalqaba isinii bite illee yoo jiraattan asumaan dhageeffadhaa gisee sileessitan bakka qilleensi hin geennetti sileessa akka isin jalaa hin babbaqanne balbala bakka yookaan balbala sirriitti ol bantanii akka qilleensi qal'aan hin seenne jechuudha yookaan cuftanii sileessuu qabdanii ofillee maasishaan sileessa maasishaa onni isin gootan hin jiru akkaataa ma eeleetti sileessanillee barbaadan isin wajjadhee jira tanaan dura jechuudha. Wanti ani hojjetin hin jiru YouTube kanarratti namni haarawaa taatan keessa seenaa ilaala haarawallee osoo hin taane warrummaan hordoftoota kiyyataa kanuu ka dura sirriitti hin daawwatin keessa seenaa daawwadhaa isin jedhaa waa hedduu irraa barattan jedheeti yaada akkaataa eeleetti sileessanis dalageen ture. Kanaafuu haala saniin sileeffadhaa seenaa ilaalaa isin jedhaa obboleeyyan kiyya hundi keessan immoo asumaan galatooma ulfaadhaa warri ilaalaa jirtan kunoo as biratti sortuu fi laastikii qopheeffadhee jira. Biddeena keenya ka jalqabaa kunoo maashaallah bareedaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan kanatti jalqabaa goonee jirra. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo gizee waraabu bakka takka kaayee waraabe gizee biddeena tolchunatti hin tolusanii fi gizee baay'een waraabuyyuu gizee lamaan takka hojjedheera akkaataa biddeena tolchanillee jalqabaa hanga dhumaa namni jettan jechuudha. Achirraa seentanillee ilaaluu dandeettanii yoommoo rakkoon qabu gizee takka takka isinii waraabaa namatti hin tolu jechuu barbaadeeti. Amma fakkeenyaaf bakka takka kaayee waraabee gizee wayirra kaa'u isinitti mul'atu hin danda'u. Achisisee kaayee waraabee mootu fagaatee mul'ata malee biddeena kana dhiyaatee isinitti hin mul'atu sanuma saniifi ammayyuu namaan na waraabaa jedhaanii ture daa'imaan na waraabi jedhee jira wallaahi. Maaliif viidiyoo waan gizee baay'ee gizee hojjedhu viidiyoon sun sirriitti yoo waan hojjedhu san sirriitti yoo ibsin natti hin tolu. Akkasumallee mootu baqa akka waraabamu qabutti yoo waraabiin ima dhiisuu na hojja jechuudha. Asitti amma gulgul godhaa turte. Eegasii biddeena keenya haala kanaan tolfatutti jira akkasitti baay'ee takka bareeda maashaallah tabaarakallaa xeefiin kun sarganyaadha. Akkasitti hubadhaa diimallee miti adillee miti jechuudha. Sarganyaa jechuun ni beektan jedhee yaada. Kanaafuu adii miti diimas miti. Garuu gatiin xeefii gizee barbaadan diimaaf adiin waluma bira. Diimaan 100 fi qarshii 20 hanga 130. Adiin tokkoffaan qarshii 150 galee jira. Kiiloon takka jechuudha. 140 illee jira. 135 illee jira. Garuu tokkoffaan isaa 150. Xeefiin diimaan immoo 130 hanga 120 kaasee hanga 130 jechuudha. Egaa alhamdulillah xaafiin jookiin takkittiin qarshii 150 galte jechuun ka homaa miti waa yeroo fide waan ta'eefu rabbiin nu waalaa fiisuusin jedha obboleeyyan kiyya. Haala kanaan goonee biddeena keenya gizee baay'ee gizee guutanii eelee elektiriikaa kana wanni hin barsiisina. Wayiin irraa kaasuu jechuun yoo eeleen qabde fakkeenyaaf albeen fa'aa tuquu baay'ee hin barsiisina baay'ee yoo isin jalaa qabe dirqama garuu hin barsiisina. Maaliif amma safeedii tana haphii tana isima jala ol keettan garuma inni irraa ol jedheen jechuudha. Yoo takka baratte garuu gaarii miti. Saniin gara kaani waa takka rakkoo hin qabdu laalalutti isii eelee matana gizee jalqabu immoo jechiisu lutti isii arfaan ol qixan dhaabatu gara tokko dhagaa jala kaayee luku isii jala jechuudha. Dhagaan sun yoo jala siqaree qisti kunoo agartanii gizee rigu jalan keenne waan ta'eefi kunoo daariin isii baqaxxeerti garuu kanumatti godhaa jira. Gizee lama immoo tokko irraa jijjiire eelee isii tana maashaallah garuu wallahi akka abbaan barsiise garuu wanni martu akka biraa maashaallah idin toltanii qixxallee itti godhadha waan barbaade sakatullee itti godha biddeena itti godha wannuma barbaade jechuudha.
haaluma bareedaa ta'e naa baasti siin jaa obboleeyyan kiyyaa ofillee jookii tana bitadhaa namni eelee elektrikaa fayyadamtan ka sibiilaa sun gisee tokko takka nama qaba yoo isin jedhu yoo eelee rakkoo qabaatte ka sibiilaati yoo itti gootaadhaan waan akkasuma muudatee fi kanaafuu laastikii tanan fayyadamaa isin jechuu barbaadeeti maashaallah kunoo biddeeni keenya kana dhiyeessee isinitti agarsiisuuf yaalutti jira haala kanaan tokko kaasee haga dhumaa isinitti agarsiisuu baadhu haaluma kanaan godhee raawwadha jechuu kiyya haaluma margaa jirtan kanaani kunoo maashaallah biddeena baay'ee takka bareedu kunoo waaw maashaallah haaluma salphaa ta'een godhachuu dandeettanii garuu namni biyya o'aa jirtan lixii guyyaa tokko haga 3 hin tursiisina anamma dhugaa dubbachuuf dhugaa isin jedhe duraa isinitti meera yoo sagantaa wayii qabaadhe ka guyyaa 2 ka guyyaa 3 tolcha bukoo jechuudha garuu noormaali garaachaafoo kan coggaarraafillee gaarii miti ka bukoo tursiisanii godhan suni kanaafuu fakkeenyaaf hadha bukeessee booru tolcha jechuudha biddeena baay'ee takka bareeda ta'e akkasumas harki kiyya hedduu takka bukeessa gaafa keessummaan tasa osoo keessummaan natti dhuftee irshoo lafaa hin dhabu haagumooti godhee buna danfisu biddeena badhaarcee mammuutana jechuudha irshootti gabba baxabbatee guyyaa tolcha jira yoo masan sa'a takka galamaa keessatti jechuudha biddeen alaa bituu irra kan jedhu kanaaf namoonni alaa bittanii waan nyaataa fayyadamtan isinitti haafu wallaahi rakkoo baay'ee qaba akkasiin jaa obboleeyyan kiyya kanaafuu manuma keessatti bareedullee baatu tolchatuun bareedaadha akkana kunoo biddeenni keenya kaana fakkaata haala kanaan hunda isaatu tolchinee geessine saniin booda gara galchaatti dabarra jechuudha yoo gugeessine safeedii tanaan akkana fakkeenyaaf amma gara tokko yoo eeleen tuni ullee garmalee hin barbaaddu qorrullee garmalee hin barbaaddu yoo itillee bakka biddeen nonni gootini balleessiti biddeenuma akkaataa bukoo isaatii fi eelee yoo walii galuu dhabdan xaafii bareeda maashaallah habaaboo fakkaatutu akka biraas jalaa ta'a jechuudha yoo eelee wajjin walii galuu hin danda'in akkasumas yoo bukoo xaafiin ammaan tun immoo yeroo ammaa kana bakka onni ta'a takka absitii jibbaa takka mootu bishaan qorraa barbaada takka agatti barattutti nama rakkisa jechuu barbaadeeti akkasumas xaafiin duraaniitiif ka'ammaa tokko miti ta'ee hin beekan wallahi hedduu nama rakkisa garigariin absitiin fudhatu garigariin fakkeenyaaf amma kiiloo 30 daasifattee gaafa fixxee gaafa biraa itti aantee gizee bitattee daasifattu akka ka duraa sansii ta'uu dhabuu danda'a jechuudha maaliif ka gizee duraa bittee fi ka amma bittee garaagara waan ta'eefu kanaafuu yoo inni absitiin isin dide bishaan qorraan yoo inni bishaan qorraa fudhatu didee absiitiillee fudhatu didee immoo bishaan dhiqoo labbi gootanii ho'a keessaa baastanii akkasitti qal'isachuu dandeettanii karaa hundaanuu yoo yaaltan hunda keessaa tokkoon isinii bareeda jechuudha. Egaa biddeeni keenya hordoftoota kiyya haala kanaan goonee raawwannee jira saniin booda kunoo lixii keenya ka daabboo ka bukeessinitti tarraa maashaallah kunoo gizee takka ol bukaayee ofuma gaddeebi'ee jira kunoo dirra gallaaffisee bukeesse isiniin jedheen ture garagalchaa bareeda isaa hojjetanna egaa hanga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura warroonni hangamaa obsaan jaalattanii feetanii na daawwattan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladhaa isin kabajaa ammallee mootuu laayikii gochuun sabskiraayib gochuun sheer gochuun na waliin tura isin jedhaa buleeyyan kiyya namoonni osoo sabskiraayib godhin laaltanii mootu sabskiraayib gochuu hin dagatina laayikillee itti aansaa hundi keessanu egaa viidiyoo kana waraabuuf sa'aatii hedduu natti fudhate akkasumas dadhabbii hedduu qabaa yoo diqqaate laayikii 2,000 godhaa akkasumas viyuu 10,000 ilaala isin jedha buleeyyan kiyyaa dhugaa dubbachuu fi saniin booda kun waliin kenna haala kanaan jira amma addaan qoqqoonnee sirreeffannee garagalchaa kenna godhannaa waaw hedduu mi'aayaa wallahi daabboo alaa biturra birri daabboon bittan san harceen ishigiin isaa kiiloo 5 irraa kaasee jira kadheen gadda biti amma duqeetiin kun viidiyoo ilaaltanii jirtan jedhe yaada gabayaa gaafa waraabee isinitti agarsiisu duqeetiin wal tara maashaallah daabboo biturra kiiloo 5 jira kiiloo 10 jira 25 jira gizee akka bitattanii achuma garagalchaa keessan yogguu godhattan qursii waan biraa daabboo bituun deemtan waan biraa biraan dalagatu dandeettanii garuu daabboo bituun hin barbaachisu isinirraan eegamu jechuudha hordoftoota kiyyaa wanna harkatti harkaan fi mana fitti godhan wanni caalu hin jiru wanni gahuuf hin jiru kun akkanatti haala mijeeffadhee dhiifama takka bilbilan kaasa egaa narra bilbilamee ture hordoftoota kiyya akkanatti sirreeffadhe jalqaba jechuudha maaliif eeleen takka yoo ite ni xabararti egaa qopheeffadheen booda dafee irra kaayaa isiniin jedha akkasumallee mootuu birrii keessan gizee qubarraa qabattan eelee wajjin wal tursiisuun qabdanii kunoo haala kanaan gooneet maan harka lamaanii diriirfannaa garagalchaa bareeda ta'ee hedduu namatti tolu bishaan gizee harkaan nuftuxxan achumatti ofirraa xabxab ka jedhu sun ofirraa inni godha nama qabdu wallahi garuu eelee kunoo garuu kuma normaalitti fayyadama
sibiila isaatirraa qofa bishaan fageessaa akkasumas eelee gizee lokkosu gizee dhaamsu jala isii cheekii godha garaa isii jala tariitii shiboo eeleen tun yogguu isin qabuu jammarti yookaan yoo isin butuu jalqabde gizee san jala isii osoo harkaan hin tuqin nama ogummaa qabu ilaalchiftan jechuudha. Jala isii yoo sibiilli gargar bahee yoo shiboon addaan hiikkate dhugaa dubbachuuf ani yeroo takka jechuun kabbaadii yoo ta'e qofa balaan cimaan qofti irra ga'e ogummaa itti warra ogummaa qabutti yaama malee maashaallah abbaa manaa kiyyatu naa sirreessa istoofis eeles jechuudha maashaallah. Maaliif istoofii fakkeenyaaf amma sibiilli isaa onni isaa shiboon isaa ka gubate yoo ta'e shibooma isaan hin deemtee bittee itti jijjiirta ofumaa keetti jechuudhaan akkasitti naan sirreessa. Akkasuma eellee yoo ta'e wanni shiboon ol gadhiise yoo ta'e walitti deebisuu akkasumallee waan gubate yoo ta'e keessaa jijjiiruuf salphaadha jechuudha. Yoo waan guddaa ta'e malee jechuu barbaadeeti. Kanaafuu isin qabe eelee keessan ofii shiboo olii gad oofuu osoo hin ta'in nama waan akkana qabu yookaan beekumsa akkana qabutti yaama. Isiniin jechuun barbaada saniin jalqaba qoxaarii cufaa gizee laaltanii akkasuma ifaan keessa yoo wanni qabate immoo uumaa balaa namarraan hin ga'u manni keessan fakkeenyaaf amma qoxaaxara yoo qabaate wanni tokko asii yoo rakkoon tokko uumame shiboo yoo wal tuqe dafee kadhaamsu jechuudha. Akkan isin jedha bireekarii jechuu kooti eega itti garagalchineen booda amma kun eega irraa banneen booda itti garagalchina kun akkanatti dhiqoo isii eelee tana dhugaa itti wanni jedhee gar malee itti jechuun akkuma barbaade isii godha jechuudha. Qixxaa akkuma barbaade itti godha gizee guyyaa sadii booda akkas gar malee miidhutti jira. Haa ta'uti eega qixxaatti godhee ga'een booda soogiddaaf zayitii riguu qaba waan itti qaqqabatu san soogiddaaf zayitii itti goonee irraa riga jechuudha. Saniin booda mataa rakkoo hin qabdu maaliifire waan tokko eega mana kiyya jiraate itti fayyadamuuf bite waan ta'eef qixxaa godhuun illee faayidaa tokko jedhee yaada daabboo alaa biturraa. Yookaan immoo difoo daabboo godhullee hin danda'a garuu gizee tokko garagalchaa gizeen isin hawwisiisu tokko hin jiru akkasiin garuu ni godha yeroo baay'ee haala kanaan goone maashaallah tabaarakallaa kunoo baay'ee takka namatti tola hedduu mi'aawaa kanaaf yeroo takka kana goone mana keenya keessatti haaluma salphaa ta'e biddeena keenyas daabbollee wanti alaa binnu jiraatu hin qabu jechuudha. Wanti nyaatamu yoo akka tasaa gadi baanee affeeramne malee alaabaa fayyadamuu baay'isuu hin qabnu. Egaa daabboon keenya saala kanaan gaheetiin jira hordoftoota kiyya warroonni hangamaa daawwattan ammallee ulfaadhaa galatoomaa warroonni meeshaa barbaadan karaa waasaappiitiin heloo jedha. Akkasumas majaliisas waan kamuu namoonni barbaadan uffata maatii keessaniif hawwata keessaniif abbaa keessaniif obboleeyyan teessaniif shiitii babbareedatu na biratti argama maashaallah diriyaan babbareedni jira na biratti. Kanaaf karaa waasaappiitiin heloo jedha lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa kanaa waasaappiin na dubbisuu dandeettanii. Egaa garagalchaan keenya haala ajaa'iba ta'een gaheetiin jira maashaallah tabaarakallaa kun haala kanaan kanaafuu mana keessan keessatti dalagadhaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata obboleeyyan kiyya viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebina hanga sitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaanaa qabaadhaa isin jaaladha isin kabaja kun haala kanaan sadi qofa gizee itti godhu argitanii saniin booda diqqoollee godhen ture kun haala kanaan hedduu bareeda hedduu mi'aawaa. Gara isaa keessallee bakka laafa wayiiti jechuudha kun akkanatti qabeessanitti agarsiisa hedduu akka namatti tola. Garagalchaa kana keenya haala kanaan nyaatuuf qophaa'eera ganama shaayiitti danfifattanii tariitii paastaa mokoroonii waan barbaadan biraan godhachuuf dandeettanii. Egaa warroonni hanga ammaa daawwattan ulfaadhaa galatoomaa warri sabiskiraayibii godhin sabiskiraayibii godhaa. Egaa yeroo bareedaa isiniif haa ta'u walitti dachaana yeroo gaarii na dabarsa isin jaaladha isin kabaja baay'ee.